Saawud Arabiyaa keessatti haala rakkisaa ta'e keessa ka turan lammiiwwan Itoophiyaa gara biyya isaaniitti deebi'uu har'a eegalanii jiru. Har'a ganama 490 ka deebi'an yoo ta'u baatilee dhufan 11 keessatti lammiiwwan Itoophiyaa 100 caalaa deebisuuf karoorfamuusaa mootummaan Itoophiyaa beeksisee jira. Warra har'a gara biyya ofitti deebi'an keessaa raadiyoo sagalee Ameerikaa kan haasofsiise akka jedhanitti mana hidhaa Saawudii keessatti haala hamaa dabarsuu isaanii fi ammayyuu lammiiwwan Itoophiyaa hedduun jireenya akkaan rakkisaa ta'e keessa akka jiran ibsaniiru. Mootummaanis deebii hatattamaa akka kennu kan gaafatan yoo ta'u hojiin lammiiwwan gara biyyatti deebisuu kun addaanituun citiin kan gaggeeffamu ta'uu dubbii himaan ministirii dantaa alaa Itoophiyaa ambaasaadar Diinaa Muftii ibsanii jiru. Baatilee hanga tokko duras mootummaan Itoophiyaa lammiiwwan isaa 42,000 caalaa gara biyyaatti deebisuusaa ibsamee jira.